Maatii Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Arras deebinee dhufne irraa akkam jirtu hunduu nagaadha. Haalli jiruuf jireenya alaaman Waaqayyoon nagaa isiniif kennee maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Egaa akkuma kana dura dubbachaa turre har'aa waa'ee bara dhumaa jalqabna. Mata dureen keenya har'aa kun bara dhumaadha. Torbaan afan hundumaa waa'ee bara dhumaa kana ilaalla. Bara dhumaa kana yeroo ilaallu hundumti keessan warri sagalee kana hordofaa jirtan sagantaa kana hordofaa jirtan hundumtuu waraqaa qabsiisa keessanii qabattanii akka hordoftan barbaada. Suuta dheen dubbadha. Namni hundumtuu akka dubbii kana hubatu nan barbaada. Sirna feera firoota keessan illee feertanii akka dhaggeeffatan barbaada. Inni guddaan gara miidiyaa kanaatti akka dhufu illee wanti godhame obboloonni gara miidiyaa kanaatti illee waan qabatanii buusanii fidanii dubbiin kun akka dubbatamuuf wanti kuni afaan keenyaan saba keenya itti himamu kiristaanota afaan keenya dhagaan itti dubbatamu dubbii kana uummanni keenya akkasitti hin beeku jedhanii waan fidaniif waa'ee bara dhumaa haasofna. Torbee saddeet walitti fufiinsaan waa'ee bara dhumaa kana haasofna waan ta'eef hundumti keessa illee waraqaa qabsii keessaa qabattanii akka qabattan lafa gaaffii isinii ta'utti akka gaafattan iimeeliidhaan jira isinii iskrii kanarratti jira isinii caafamee waan ta'eef isinii barreeffamee jiraarraa silkiidhaas gaafachuu dandeessu lafa barbaachisaatti gaafachuu hin danda'amu waan gaaffisiitti ta'u barumsa kana keessaa jechuudha barumsi gaaffiif deebiidhaan deema waan ta'eef jechuu kooti. Kanaaf amma bara dhumaa jalqabna ituun jalqabin dura garuu Waaqayyoon kadhanna. Si galateeffannaa yaa Waaqayyoo waaqarratti lafarratti galanni siif haa ta'u. Umurii nu dabaltee har'as biyya lafarratti jirru yeroo kana waan nu laatteef si eebbifna maqaan kee haa eebbifamu. Amma immoo kun waa'ee bara keenya waa'ee bara dhumaa saamaa keessa jirru kana hubachuudhaaf hamma dandeenyu walitti muudhaaf dhufneerraa adaraa furruu bannaaf ogummaa keetii nuuf dhangala'u. Garbicha keessa dhadhaa asirra taa'ee dubbadhus obbola tokko lafa jiran taa'ee dhaggeeffatan addunyaa mararraa maqaa Yesuus Kiristoosiin gurra qalbii isaanii baniif hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin ta'i maqaa Yesuus jettee ameen. Bara dhumaa beekuudhaaf ayyaana Waaqayyoo kadhachuu barbaachisa. Barri dhumaa barri keessa jirru kun yoo ayyaana Waaqayyoo hin ta'e malee ogummaa ofii keenyaan kee darbuuf hubachuu hin dandeenyu. Wanta gara fuulduraatti ta'uuf jiru kan mul'isu hafuura Waaqayyoo waan ta'eef ayyaana Waaqayyoo hafuura qulqulluu kadhachuu barbaachisa. Waa'ee bara dhumaa beekuudhaaf barri dhumaa kun maali? Barri dhumaa eessa jalqabaa? Yoon dhumaa eessatti jalqabe waan jedhu kana beekuudhaaf kan nama gargaaru ayyaana Waaqayyoo kadhachuudha. Ayyaana Waaqayyoo keessa jiraatanii bara dhumaa kana qoratu jechuudha. Mee ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 27 irraan isinii dubbisaa akkas jedha. Lakkoofsa 27 irraa akkas jedha. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa hin jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisuun hin barbaachisu. Hafuurri isaa inni dibata jedhame kun waa'ee waan hundumaa isin hin barsiisa. Barsiifni isaas dhugaadha. Sobnis keessa hin jiru. Egaa akkuma inni isin barsiisetti isatti jiraadhaa jedha. Dibanni inni isin isa biraa fudhattan kun isin keessa jiraataa jedha. Dibanni isin hafuura Waaqayyoo biraa fudhattan isin keessa jiraataa inni immoo waan hundumaa isin barsiisaa jedha. Dibanni nuyi fudhannu nutti gad naqama miti. Dhaggeeffadhaa dibanni nuyi fudhannu dibanni nuyi dibamnu isa amma zayitiidhaan ol dibnu kana miti. Ni dibatan jedhamu bara kakuu moofaatti hojjete zayitiidhaan nama dibuudhaan fiizikaalii dibuun bara kakuu moofaatti ta'ee darbe. Amma garuu nama dibuudhaaf zayitii mataa namaatti naquun hin barbaachisu. Nama dibuudhaaf zayitii mataa namaatti naqatu hin taane hafuura qulqulluutu keessa keenya jiraata. Dibanni isin fudhattan sinirratu hin taane isin keessa jiraata. Dibanni kam? Dibanni isin Waaqa biraa fudhattan dibanni isinii kenname isin keessa jiraata erga jedhee booda waan hundumaa isin barsiisa. Hafuurri isaan dibata jedhamee isin isa biraa fudhattan kun waan hundumaa isin barsiisa isin keessa jiraata. Dibanni ati dibamtu sirra yookaan dhaqna kee fiizikaalii kana irra jiraata hin taane keessa kee jiraata. Kakuu aaraatti intarnaaliidha dubbiin Waaqaajjin haasaan jiru keessa. Dibanni zayitiidhaan diban bara kakuu moofaati. Ammas dibata zayitiidhaan diban hin taane isa miti kan sin barsiisu sin keessa jiraayedha. Waan hundumaa sin barsiisa sin ijjin oolee bulaa sin hubachiisa. Yesuusis maal jedhe gaafa deemu dhaqeen ergaa inni immoo gaafa dhufu gara dhugaatti sin geggeessa sin barsiisa. Kanaaf bara dhumaa beekuun hafuura Waaqayyoo kadhachuu barbaachisa. Hafuurri Waaqayyoo kun immoo nu keessa jiraata waa'ee bara dhumaa nu barsiisa jechuudha. Macaafni keenya wanti tokko jalqabbii akka qabu adeemsa akka qabuuf dhuma akka qabu dubbata. Macaafni nu amannu kun wanti tokko jalqabbii akka qabu adeemsa akka qabuuf xumura akka qabu dubbata. Wanti biyya lafaarraa hundumtuu kamuu hin jalqabamaa hin xumuramu. Kanaaf barri keessa jiru kunis bara xumuraa yookaan bara dhumaa kan jenneef kana barri akkuma jalqabame barri dhumummoo jira waan ta'eef. Garuu lallaba boqonnaa tokko lakkoofsa 1:8 akka jedha waan hundumtuu yeroo qaba. Waan hundumtuu yeroo qaba. Yeroo qaba jechuun yeroo itti jalqabuuf yeroo dhumu qaba jechuudha. Wanti hundumtuu waan tokko lama miti. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Yeroo jalqabu qaba, yeroo dhumu qaba.
Yeroon gaddaa jira, yeroon gammachuu jira. Yeroon kolfaa jira, yeroon ba'uu jira. Erga dubbatee booda waan hundumtuu yeroo akka qabu dubbata. Phexros irraa boqonnaa lakkoofsa 7 irraa immoo keedha. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Dhumni addunyaa kanaa dhiyaateera. Dhumni waan amma mul'atu kanaa dhiyaateera Phexros. Kan Phexros bara sana akka jedhe ergaa sana barreesse waggaa 2000 irraa fuuldura ergate hamma amma akka nutti dhiyaate tilmaamuu nama rakkisu. Barri hamma keessa jirru bara xumura isa dhumaati. Bara dhuma isa dhumaati. Yeroo amma keessa jirtu obbolaako yeroo sun amma keessa jirtan bara dhumaa keessa isa dhumarra jirra. Dhumarra jirra. Roomaa boqonnaa 13 lakkoofsa 11 kee akkas jedha. Roomaa 13:11 kee akkas jedha. Mana dhaggeeffadhaa. Namoota Waaqayyo dubbina dhaggeeffadhaa. Suuta dheen dubbadhaa hubadhaa. Ilaa akkas jedha. Yerootti dura manne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yerootti ribaa dammaquun isinirra jira ta'uusaa beekaa. Yerootti dura manne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yerootti ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaa. Alkannichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Alkannichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee ganne mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan hin hidhanna. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessatti deebi'eenti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis machiitti halalummaatti yookiis gadhiisiitti nama lolutti yookiis weennootti hin jiraannu. Maaliif jennaan alkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Alkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaaf yeroo kana beekaadha. Yeroo ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaadha. Waldaan kiristaanaa dammaquu qabdi yeroon kun isa dhumaati. Tajaajiltoonni amantoonni dammaquu qabna yeroon kun yeroo isa dhumaati. Yeroon kun bara dhumaati. Yeroo dhumaa keessa jirra. Yeroo ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaa. Maaliif jennaan alkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Fayyinni keenya nutti dhiyaateera. Kanaaf mi'a kan biraa ofirraa fuunee mi'a guyyaa keessa hojjetamu hidhannee dubbii Waaqayyoof kaanaadha Phaawulos. Maaliif jennaan alkanichi sokkee guyyicha nutti dhiyaataa jira jedhaan. Kanaaf alkanni yookaan barri dhumaa kun yeroo inni dhumaa jirudha. Obboleessa koo barri dhumeera. Barri dhumeera. Time is over. Yeroon sokkeera. Akka tamma laallu kana miti. Akka madeddeebinu kana miti. Akka bakkeetti laallu kana miti. Akka ija fuuraan yeroo laallu. Akka wangeela keenyaatti yeroo laallu. Dhuma isa dhumaarra jirra. Dhuma arraabbor keessa libsuu ijaa keessatti eegamaa jiru. Dhumuun biyya lafaa kana keessa jirra. Kanaaf yeroo kana beekuuf wangeela hubachuun barbaachisaadha. Bara dhumaa keessa jirru kana sirriitti beekuu qabna. Sirriitti beekuu qabna. Fayyinni keenya nutti dhiyaateera waan ta'eef. Bara dhumaa nuuf kunnu kan beekuu qabnu fayyina keenya nutti dhiyeessa. Bara dhumaa ga'e jiranii akka warra kaanii sodaanna miti. Adagaa ta'uuf jedha balaabbuuf jedhanii sodaanna miti. Nuuf fayyina keenya nutti dhiyaate kanaaf dammaqnee fayyina keenya eeggadha. Bara dhumaa beekuun maaliif barbaachise? Bara erga dhuma ta'e jalqabeen dhuma erga ta'e bara dhumaa beekuun immoo maaliif nu barbaachisa? Maaf nu barbaachisa bara dhumaa beekuun? Kiristaana tokko bara dhumaa beekuun maaliif barbaachisa? Erga Yesuus hin dhufatee gaafa dhufu sokkinu maaliif beekuun barbaachisa jechuu danda'a. Namni bara dhumaa beekuun waan barbaachiseef sitti mana na dhaggeeffadhu obboleessa koo. Tokko dhuma keenya irratti akka xiyyeeffannu gooftaan cimsee waan ajajeefidha. Dhuma keenya beekuun gooftaan cimsee waan ajajeef dhuma keenya beekuun dirqama. Dhuma keessa irratti xiyyeeffadhaa Yesuus dubbateera waan ta'eef. Maatiyus boqonnaa 10 lakkoofsa 2 amma 8 maadha. Yeroo galgalaa diimateera. Yeroo tokko immoo bokkaan rooba jettu yeroo duumessaa immoo bara isa dhumaa kana immoo attamitti beekuu dadhabdaniidha Yesuus. Attamitti isin galuu didedha. Yeroo dukkanaa roobaa yeroo duumessaa roobaa yeroo galgalaa'u jettanii yeroo adda adda keessanii beektu. Bara dhumaa kana beekuu maaliif jala dhokate maaliif beekuu dadhabdanii jedha. Warra gaafas lallabuun Luqaas 12 54 immoo keedha. Bara araaraa kana immoo attamitti hubachuu dadhabdan jedha. Waan hundumaa beektu beenna jettu bara araaraa amma dhufee isin gidduu jiru kana attamitti hubachuu dadhabdan jedha bara sana. Lama dhuma keenya irratti lammaffaan dhuma keenya beekuun fayyina keenya wajjin waan wal qabatuuf. Bara dhumaa beekuun kan nu barbaachisee fi fayyinni keenya dhuma keenya wajjin waan wal qabatuuf. Dhuma keenya sirriitti beekuun fayyina keenya wajjin waan wal qabateefidha. Bara dhumaa beekuun. Daani'el boqonnaa 12:13 rakkeedha. Hin boqottaa guyyaa isa dhumaa sanatti immoo kaateen dhaabbattaadha. Hin boqottaadha Daani'eliin guyyaa isa dhumaatti garuu kaatee dhaabbattaadha. Guyyaa isa dhumaa jechuun dhuma keenya. Dhuma keenya nutti argisiisa. Hin boqottaa taayilatu keessaa hin boqottaa guyyaa isa dhumaa sanatti immoo kaateen dhaabbattaa ga'aa keessin argattadha. Kanaaf bara dhumaa beekuun kan inni nu barbaachiseef dhuma keenya sirriitti beekuun fayyina keenya wajjin waan wal qabatuu fi bara dhumaa beekuun nu barbaachisa. Maatiyus 24:13 sakkeedha nama dhumaatti jabaatee dhaabbatuun fayyada.
fayyina keenya wajjin wal qabata. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu gidiraa isaa keessaa rakkina isaa keessaa hamma dhumaatti jabaatee kan dhaabbatu hin fayyada. Sadaffaan dhuma keenya irraa dhuma keenya beekuun kan inni barbaachisu akka of eeggannuuf. Akka of eeggannuuf. Akka of eeggannuuf yeroo isin jedhu bara amma keessa jirru kun bara barsiisonni sobaa, raajonni sobaa, Kiristoosiin kan fakkaatan wanti baay'een ka'anii namoota dogoggorsanii mootummaa Waaqayyoo keessaa nama baasuudhaaf wittifachaa jiranidha. Akka of eeggannuuf each individually sochii goonu keessatti akka of eeggannee jiraannuuf. Yeroo hojjennu of eeggannee akka deddeebinuuf sagalee Waaqayyoo keessatti waan biyya lafaa kana irratti ta'u guyyaa da'ilii waan hojjetamu gara wangeelaatti of fiddan bara dhumaati. Ani ofii kooti akkasi. Waan argaa hundumaa wangeela kottan fida galee. Wanti ta'u hundumtuu wangeela keessa darba waan ta'eef wangeelli keenya jedheera waan ta'eef gara wangeela keenyaatti fiduuf akka of eeggannuuf egaa kanaaf dhuma keenya beekuun kan nu barbaachise akka of eeggannuuf yeroo deddeebinu yeroo jiraannu keessa maal akka ta'ee jiru yeroo nama keessa jiru kun maal akka ta'e of eeggannee akka deddeebinu beeknee akka deddeebinuu fi dhuma keenya beekuun nu barbaachisa. Luqaas 21:34 irraa sakkeedha. Guyyichi sun dingata akka sirra hin baanetti of eeggadhaa jedha. Akka dingata sirratti hin baanetti of eeggadhaa jedha. Yesuustu dubbate kana. Kanaaf akka of eeggannuuf sagalee Waaqayyoo dhuma keenya akka barru kan nu godhu dhuma keenya kan ni beeku nu barbaachise akka of eeggannuuf ilaalladhaa of eeggadhaa dingata akka sirra hin dhumne jedha Yesuus. Akka of eeggannuuf jechuudha dhuma keenya beekuun kan ni barbaachiseef. Arfaffaaf inni dhuma dogoggora irraa ooluufi. Bara dhumaa beekuun kan nu barbaachisu dogoggora irraa ooluufi. Dogoggorri isaa maali? Isa amma ta'ee argamaa jiru kan. Waan baay'ee argaa jirtu waan baay'eetu mul'ataa jira addunyaa irratti. Tajaajila kan fakkaatu, tajaajila afuuraa kan fakkaatu garuu soba kan ta'e, Kiristoos kan keessa hin jirre, wangeelaan kan hin deeggaramne, sobdootatu biyya lafaatti gadhiifameera. Bara dhumaa keessa jirra waan ta'eef maaf ta'an jedhamu hin ta'a. Waldaa kiristiyaanaa keessaas hin ka'u, waan isaanitti tole hin godhu, akka barbaadan jiraatu. Kan isa dhiyoon miidiyaa kanarraa yeroo baay'ee waa tokko nan arga. Ani haati koo fi abbaan kootu hin jiraatin haati koo ulfooftee na deesse raajii jedhu nan dhagaa. Kun fayyisuu Kiristoosiin mormuudha. Yesuusuma duwwaatu abbaa malee dhalataa nus hin dhalannaa jechuuf bineensicha achi keessa goree waa hin hojjetu. Malee akka seera uumamaatti dhiirri tokkoof dubartiin tokko bira gaanii namni kan dhalatu. Namni dubbatu kun garuu raajiidha jedha. Abbaa manaan qabdu namni tuu bira hin geenye akkuma garaatti ulfaamee dhaladha jedha. Kun hubadhaa. Antikiraayist yookaan Kiristoos isa sobaa sana tokko itti nama kaaseera akka of eeggannuuf dogoggora jirru akka oolluuf. Tajaajila waan jedhamu kana ilaala wangeela keessatti ilaala eenyuun anaanis eenyuunis wanta amma ta'aa jiru kun jira wangeela keenya keessa jira akka amma deemaa jiru kanatti wangeela jira buloota koo wanta ta'aa jiru kun baay'eensaa wanta argaa jirru kun guyyaatti waan garaagaraa argaa oolla wangeelaan hin deeggarama abbaa barbaades ta'ee dhufu eenyuunis ta'ee ergamu wangeelli kuffifnaan kufaadha. Wangeelli keenya kuffifnaan kufaadha. Baay'eensaa kufaadha amma yeroo ilaalu waan ta'aa jiru biyya lafaa kanarratti waan argaa jiru kan afuuraa dabalate. Kan afuuraa kan warra tajaajiluu kana dabalate biyya lafaa irratti wanti mul'atanii of argisiisaa jiran baay'een isaanii Kiristoos kan fakkaatan Kiristoos sobaa sanaaf kan hojjetanidha. Afuura fakkaatanii kan dhufan baay'een isaanii akkasi. Ilaalladhu keessa jiraadhu. Wangeelatti deebi'i sammuun kee wangeelatti deebi'i wangeela hubadhu maal jedha Yesuus waa'ee bara dhumaaf. Kanaaf dogoggora irraa ooluudhaaf Yesuus kan nuti Maatewos 24 irraa maalidha ani masiidha jechaa dhufu jedha. Ani masiidha jechaa dhufu. Ani masiidha jechaa dhufu raajonni baay'een hin ka'u biyya lafaa irratti gadhiifamu yoo isaanii danda'ame warra foon dogoggorsuudha Yesuus. Bara dhumaa keessa jirru beekuun kan nu barbaachisa dogoggora dhufu kan mul'ataa jiru kanarraa ooluuf nu barbaachisa. Maaliif nu barbaachisa dogoggorri sun gaafa dhufu wangeela keessa dabarsinee ilaalla wangeela keenyaan sirreeffannee karaa keenya qajeelfanna. Dogoggora keessa akka hin galle ittiin irraa of eeggachuudhaaf bara dhumaa beekuun nu barbaachisa. Ximotewos 2:13 irraas warri nama gowwoomsan warri nama gadhiifamanii biyya lafaatti. Gadhiifamanii addunyaan keessa irraa gaarii fakkaatti gaafa laallu gaafa oollee bullu waan nuti nu gammachiiftu gaafa waan garaagaraa nutti argisaa ooltu waan harka nu rukutamu fakkaata du'a baata obboleessa obboleettii ko dhuma kee irratti xiyyeeffattee akka jiraattu dhummi kee maal akka ta'e maal tokko qabu laaluu qabda. Dogoggora irraa ooluudhaaf bara dhumaa keenya beekuun kan inni barbaachisu jechuudha. Wantoota baay'eedha wantoota furkanaan gudunfee yoo darbu dhuma keenya beekuun waa'ee bara dhumaa kana beekuun maaf nu barbaachisa nuuni dhuma keenya irratti akka xiyyeeffannu gooftaan jabeessee waan ajajeef lama dhuma keenya beekuun fayyina keenya wajjin waan ol qabatuuf sadii akka of eeggannuuf arfaffaan dhuma dogoggora irraa ooluuf dhuma keenya beekuun kanaaf nu barbaachisaa jechuudha. Erga akkas ta'ee barri dhumaa yoomi? Barri dhumaa nuyi jennu yoomi? Yoon dhuma barri?
Barri dhumaa nuyi jennu kun an dhaabadhaasa kun namoonni baay'een sa'asaan yoomi barri dhumaa. Barri dhumaa dhufee dhalachuu gooftaatiin jalqabee lammaffaa deebi'ee dhufuu isaatiin xumurama. Barri dhumaa dhufee dhalachuu Yesuusiin jalqabe. Gaafa Yesuus dhalate yoo bara dhumaati. Waggaa 2000 bara dhumaa erga ta'e waggaa 2000 erga darbee dhufe amma eessa akka jirru yoo tilmaamne waan baay'ee nu rakkisu natti hin fakkaatu. Dhufee dhalachuu Yesuusiin jalqabe bara dhumaa malee har'aa guyyaa kanaaf keessa jirru miti. Waaqayyo ulfina argatu. Dhufee dhalachuu Yesuus jalqabe biroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko mala marraa maayedha. Waaqayyo dur karaa garaa dubbatee bara isa dhumaa kanatti immoo karaa ilma isaatiin nutti dubbate. Bara isa dhumaa kanatti immoo jedha. Abbaan ergaa biroota barreessu. Dur karaa garaa dubbachaa ture bara dhumaatedha. Dhufee dhalachuun Yesuus bara dhumaati. Yesuus dhalachuu isaarraa kee bara dhumaa jalqabe ammarraa itti fufee jira. Deebi'ee dhufuu isaatiin immoo addunyaan kun guduunfamti bara dhumaa ta'a. Yohaannis irraa 2:18 irraa immoo keedha. Ijoollee yeroon kun isa dhumaatidha. Yeroon kun isa dhumaati. Yeroon qabnu yeroo nama teenyu kun isa dhumaati obboloota tokko. Yeroo dhumaa keessa irra bara dhumaa keessa irra. Sa'aatii ishee dhumaa keessa irra guyyaa ishee dhumaa keessa jirra. Bara dhumaa keessa jirra. Guyyaaf halkan ishee daqiiqaaf sekendii gidduutti maayikira sekendii gidduutti eegamaa jirti yeroon kun dhumuudhaaf. Bara dhumaa jirru kana keessa gaa wanta baay'ee ta'aa jira. Hubadhaa yeroo nama keessa jiru dhuma isa dhumaati. Walumaa gala lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuusiin dhumni ta'a. Lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuusiin bara dhumaa kun deemee lammaffaa deebi'ee dhufuu isaatiin walii gala cufama jechuudha wanti keessa jiru. Gooftaan keenya yeroo dhiyootti deebi'ee dhufa. Deebi'ee dhufuu Yesuusiin dhuma erga ta'e bara dhumaa barri keessa jirru kuni yeroo dhiyootti Yesuus deebi'ee dhufa. Dhufuu Yesuusiif waldaan maalirra jirti? Attamitti amantoota qopheessaa jirti? Amantoonni attamitti jiru? Of ilaaluu qabna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhiyootti deebi'ee gara biyya lafaa dhufa. Duraan bifa garbaa uffatee dhufe amma gooftaa gooftotaa ta'ee dhufa. Duraan gaddeebi'ummaadhaan dhufe amma ulfinaan marfamee kumaatama ergamootaa wajjin dhufa. Hubadhaa. Lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus akka isa kanaan dura bifa garbaa uffatee cubbuudhaaf du'uu dhufa miti. Amma cubbuu jaaboo dhufa. Warra isa morman jaabuudhaaf ulfinaan ergamoota isaa wajjin kumaatama ergamoota isaa wajjin marfamee samii kanarraa dhufa. Deebi'ee dhufuu isaatiin barri dhumaa kun guduunfamti. Deebi'ee dhufuu Yesuusiin waan amma addunyaarra ta'aa jiru kun hundumtuu guduunfama. Hubadhaa. Ilaa ishee kana naa qabadhaa. Yeroo fuula keenya dura jiru keessatti Yesuus akkaataa lamaan deebi'ee gara biyya lafaa dhufa. Naa hubadhaa kiristaanonni kana yeroo fuula keenya dura jiru kana keessatti Yesuus akkaataa lamaan si'a lama deebi'ee gara biyya lafaa dhufa. Lachuusaa garuu dhufuma Yesuusiiti. Akkaataa lamaan dhufa. Inni tokko dhoksaadhaan dhufa. Isa tokko dhoksaadhaan dhufa. Isa dhoksaadhaan dhufu sagantaa kana jalqaba akka dubbanne butamuu waldaa kiristaanaa yookaan du'aa ka'uu kiristaanotaati. Yeroo dhoksaadhaan dhufu kana Yesuus waldaa isaa butachuu dhufa yookaan amantoota isaa butachuu dhufa. Kiristaanota butachuu dhufa. Warri du'anis ka'anii warri jiru kunis geeddaramnee dhoksaadhaan dhufa. Yeroo sana duumessa duwwaatti gad dhufeetu ni ol butamnee deemna. Isa lammaffaa fuulaa fuula mul'inaan dhufa. Fuulaa fuula mul'inaan deebi'ee dhufa. Inni lammaffaan immoo fuulaa fuulaan. Inni jalqabaa dhoksaadhaan dhufa. Isa lammaffaa immoo mul'inaan deebi'ee dhufa. Mata duree isaa dhoksaadhaan deebi'ee dhufuu Yesuus. Jedhaan qabadhaa isa tokkoffaa. Dhoksaadhaan deebi'ee dhufuu Yesuus. Dhoksaadhaan dhufuun Yesuus kun wal butamuu waldaa kiristaanaa jedhama. Suutan dubbadhaa na dhaggeeffadhaa sirriitti. Dhoksaadhaan dhufuun Yesuus kun wal butamuu waldaa kiristaanaa jedhama. Akka hattuun dhuftuuttan dhufaa. Hattuu dhasatu tun taane akka hattuun ittiin dhuftee mana namaati waa fudhattee baatuni akkasitti tu namni hin beekiniin dhufee warra kan kootii fudhee deebi'aadha. Akka hattuun dhuftuuttan dhufa jechuun mul'inaan hin dhufu dhokadheen dhufaadha. Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsa 40 amma 44 sin dubbisa akkas jedha. 24 40 kaasee. Gaafas namni lama lafa qotiisatti argamu inni tokkoon fudhatamaa inni kaan inni tokkoon fudhatamaa inni kaan immoo dhiifama. Dubartoonni lama dhagaa daakuutti hin daaku isheen tokkoon fudhatamti isheen kaan immoo dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessa yoom akka dhufu hin beektanii dammaqa. Abbaan manaa halkan keessaa yeroo hattuun itti dhuftu tuu beekee hin dammaqa mana isaas hin qochiisu ture. Kanas immoo yaadadhaa. Kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'a ilmi namaa yeroo isin quban qabaatanitti hin dhufaa jedhee ameen. Abbaan manaa ituu yeroo hattuun mana isaa qottu tuu dhaga'uun ciisuu ka'ee eegsifata ture. Dhufi ilma namaas akkasuma ta'a.
Gaafa inni dhufu sana gaafa inni mul'atu isa butamu kana keessa lama ta'anii lafa qotisaatti qotu inni tokkoon fudhatama inni tokko nafa. Lama ta'anii dhagaa daakuu tokkotti daakuu isheen tokkoon fudhatamti isheen tokko nafti. Inni kun butamuu jedha dhokatanii deemuudha biyya lafaarraa. Yesuus dhoksaatti dhufee waldaa kiristaanaa sana fudhatee deemuu fi warra sattamanan fudhatee sana sokkuudha. Inni kun dhoksaan dhufuu Yesuus jedhama. Dhoksaan dhufuu Yesuus jedhama. Tesaloniqee keessa duraa boqonnaa 5 tokko amma 10 akka guyyaan gooftaa akkattuun halkan dhuftutti akka dhufu isin iyyuu beessa gootanii beektudha. Akkattuun halkan dhuftutti jechuun yeroo isin hin beeknetti yeroo isin quban qabaannetti dhufa. Waldaan biyya lafaarraa deemuudhaaf yeroo sanatti dhufa. Akkattuun dhuftutti dhufa. Waldaa isaa fudhachuuf yeroo sana dhoksaatti dhufa akkan isiniin jedhe. Kanaaf isin caafuun barbaachisaa miti beektuudha Phaawulos. Beektu akka gooftaa akkattuun halkan dhuftutti dhufaatiin gooftaa akka ta'e inni kam inni waldaa fudhachuu dhufu inni waldaa kiristaanaa butachuu dhufu. Mul'ata boqonnaa 16 irraa akkeedha. Akkattuun halkan dhuftu nan dhufa. Namni qullaa isaa deemee saalli isaa bakkeetti akka hin argamne eeggatu hagamadu. Hagamadu jedha. Ani akkattuun halkan dhuftutti nan dhufa naan jedhe jedha. Kana jechuun barri waggaa 7 akka borii jalqabuuf yommuu jedhu Kiristoos waldaa isaa ishee dhiiga isaan bitate rakkina dhufu jalaa butachuudhaaf isa nu deemnudha. Rakkinni waggaa 7 akka borii barri waggaa 7 akka borii jalqabuuf yommuu shan jettu waldaa isaa dhufee keessaa fudhata Yesuus. Yeroo dhufu kan akkuma kanaan dura isinitti dubbadhee ture amma duumessa kana duwwaatti gad dhufa. Gaafas Yesuus lafarra dhufu. Malakata afuufama sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'ama. Sagaleen hangafa ergamootaa erga dhaga'amee booda malakata afuufamu kanaan kiristaanonni bara Addaamii kaasanii Kiristoositti kan amanan du'an warri du'an waaqayyotti amananii warri du'an qaama bara baraan jiraatu uffatanii ka'u. Haniifati amma foon kanaan kan deddeebinu immoo yoo ammatu dubbadhullee ta'e kan jirru immoo battala lebsuu jaatti geeddaramna. Warri du'anis ka'anii nus hin geeddaramna. Iyyesuus amma duumessa kanaatti gad dhufa. Amma duumessa kanaatti gad dhufee siistemoota seexanaa samaayii kanarra jiran ciree lafatti gad naqa. Gaafa sana samaayiin kun olii amma gadiitti ifa. Samaayiin kun gaafa ifu Iyyesuus duumessa kanarra dhufee dhaabbatee nu eega. Nu warri amma qaama kanaan jirru geeddaramnee warri du'an immoo Kiristoos amananii qaama bara baraan jiraatu uffatanii ka'anii samaayii kana yookaan duumessa keessatti gooftaa simachuudhaaf ol butamna. Tesaloniqee keessa boqonnaa 13 kaasee jira kun. Dubbifadhaa. Sanaan jajjabaadhaa jedha Phaawulos gaafa dubbatu. Warri du'aniin ka'uu qaama bara baraan jiraatu uffatanii numma battala ibsuu jaatti geeddaramna. Battala ibsuu jaatti geeddaramna. Phexros faa, Phaawulos faa, Abrahaam faa, Daawit faa duukaa samaayii kana keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol butamna. Asirratti beekuu kan qabnu gaafa sana kiristaanota duwwaatu arga Yesuusiin. Malakata afuufamus kiristaanota duwwaa dhagaa. Inni kun dhoksaatti dhufuu Yesuus jedhama. Lafarra dhufu amma duumessa duwwaatti gad dhufa gaafas. Duumessa irratti nuti tol butama malee Yesuus miilli isaa dhufee lafarra ejjetu. Isa kana. Dhufaatii isa kana jechuudha. Dhoksaadhaan inni san dhufu kana nuti tol butama nuti tol deema. Qilleensa irratti simachuudhaaf isa simachuudhaaf nuti tol butama malee Yesuus miilli isaa dhufee biyya lafarra hin ejjetu yeroo kanatti. Isa kam isa dhoksaadhaan dhufuu isaa kanatti. Ergamoonni erga fuufanii namni hundumtuu lafa jiru du'aa ka'a. Warri bineensa isaan nyaate, warri bishaan keessa bu'anii du'an, warri xiitii isaan ajjeese lafa isaatti du'anii badan kan hin beekamne kiristaanonni biyya jiran addunyaa hundumaarraa qaama bara baraan jiraatu uffatanii ka'u. Ni warri jirru kun immoo battala ibsuu jaatti geeddaramnaa. Iyyesuus kumaatama ergamoota isaa jiran amma duumessatti gad dhufa. Siistemii qilleensa kanaan rukutamee gannammaa. Nuyi du'aa kaanee warri jirru immoo geeddaramnee butamnee duumessa irratti gooftaa simachuudhaaf ol baana. Yeroo kun ta'utti garuu namni kan biraan Yesuus hin argu. Warra sattamanan duwwaatu arga. Samaayiin kun gaafa malakata afuufamu warri du'an waggaa 2,000 dhaga'u warri Kiristoositti namanne lubbuun jiran garuu hin dhaga'an. Kanaaf hundumti keenya butamnee gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa sokkina. Waggaa 7 ta'a kun akka waldaan butamteen bineensitti addunyaa irratti gadhiifama. Waggaa 7 gooftaa wajjin qilleensa irra ture duumessa irra ture ol butamnee samaa irra ture. Halleluuyaa. Abdannee kan jiraannu waldaan jajjabaachuu kan qabdu kanadha. Gaafa bineensichi dhufee mul'atu gaafa Kiristoos dhufee waldaa isaa keessaa butu bineensichi gadhiifama. Maanni waggaa 7 kun Waaqayyotu Daani'elitti dubbatee ture. Waggaa 770 dubbatee ture. Gara fuulduraatti ilaallaa. Waggaa 770 sana keessa waggaan 769 dhumee waggaan 7 tokko haftee jirti. Waggaan 7 hafte kun bara hormootaa yookaan Yaa'izaab zaman jedhama. Waggaa 770 Waaqa dubbate keessa waggaa 7 hafee jira 769 dhumee. Amma gaafa Yesuus fannoo irratti fannifamee du'utti waggaa 769 dhume. Ituu waggaan 7 isheen hafte eegamaa jirtu bu'aa Hafuura Qulqulluudhaan waldaan kiristaanaa dhufee gidduu gale. Waldaan kiristaanaa erga dhufee gidduu gale amma waggaa 2000 fixeera. Kanaaf waggaan 7 sun borganama gaafa isheen jalqabuuf jettu waldaan keessaa butamti. Gaafa waldaan keessaa butamtu bineensichi dhufee biyya lafaa irratti mul'ata.
Waldaa kana Yesuus Maatiyus boqonnaa 16 dubbate ati waldaa koo sirratti ni ijaarradhe hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti immoo boqonnaa 27 kaasee immoo dhaaba bu'uureffamte waldaan. Waldaa jechuun mana miti bara fooqii miti godoos miti. Waldaa jechuun walitti qabama kiristaanotaa jechuudha. Ekleeshiyaa jedhama afaan warra Giriikiin. Walitti qabama warra lammii walitti qabama iddoo tokkotti qabamnu malee manuma keessa teenyu miti waldaan. Waldaan anaaf si warra walitti qabamnee teenyee dhufaatii Kiristoos eeggannu sanadha jechuudha. Yeroo kana gooftaa Yesuus akkattuun dhufa jechuun dhoksaatti dhufee waldaa kiristaanaa yookaan kiristaanota qilleensa irratti fudhatee deebi'a. Hubadhaa. Kunis kan ta'u battala ibsuu jaatti. Inni Yesuus dhufu kun battala ibsuu jetta maayikiroo sekendii keessatti ta'a. Ituma wajjin teessuu nama dhabda bira. Warra Kiristoota amananu bira dhabda. Ituma barsiiftuu chookii gadhiiftee sokkita. Bilaakboordi irratti barreessitu. Ituma makiinaa ooftuu gadhiiftee sokkita. Ituma kophee qulqulleessituu lafa sana gadhiiftee sokkita. Ituma qansiraa hojjettuu dhiiftee sokkita. Warri Kiristoota aman lafa jiran biyya jiran hundumaatii geeddaramanii butamu. Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 34 maayidha. Halkan gaafasii nama lama ta'anii tokko rafuu isheen tokkoon sokkaa inni tokkoon hafedha. Mul'ata boqonnaa 3 10 irraa akkedha. Yemmuu qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti dhufu ani immoo isa jala akka baatuuf sineegaa jedha. Bara waggaa torbaa kana warri kaan erga inni dhufee jalqabeeti waldaan butamtee jedhanii amanu. Viyuu garaagaraa jira yaada garaagaraa jira. Inni dhugaan waldaan baay'een fudhattu garuu isa kana ituu bara waggaa torbaan ta'e waldaan butamte malee bara waggaa torbaa keessa miti. Bara waggaa torbaa booda dhorkaan bara waggaa torbaa keessa jedhu. Nuyi garuu kana mannu ituu bara waggaa torbaa hin jalqabne waldaan butamti. Tesaloniqees duraa boqonnaa 4:13 dubbifadhaa. Qorontoos duraa boqonnaa 15:51 amma 55 battala ibsuu jaatti hin geeddaramne. Barri hormootaa waggaa torbaa haftee jirtu sun akka borii jalqabuuf yommuu jettu akka irraa waldaan keessaa butamti. Kun egaa dhoksaadhaan dhufuu Yesuus kun ol butamuu waldaa kiristaanaa jedhama. Waaqayyo bara keessan eebbisu mata duree kan biraadhaan bara waggaa torbaa kan jedhu itti fufna. Isa taanutti sagantaa keenya taafutti Waaqayyo ayyaana isaa isiniif baay'isu. Xiqqoo isinii kadhadheen xumura. Yaa Waaqayyo saba sagalee kana dhagaa jiran gargaari. Maqaa Yesuusiin gurra qalbii isaanii baniif. Ayyaana kee baay'isiif. Ayyaana kee yoo ta'e malee hin dubbadhus obboloonni koo dhaggeeffatanis maqaa Yesuus Kiristoosiin adaraasi kadhanna. Ayyaana kee bara dhumaa kana bara kee jirru kana barree akka darbinu ayyaana kee nu baay'isi. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'i. Obboloota koo saba keenya maqaa Yesuusiin biyya jalatti lafa jalatti gargaarsi wajjin haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen.